kabajamtoota hordoftoota keenyaa baga nagaan dhuftanii nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ta'u. An Dr. Durboo Caalaati. Har'a egaa mata duree addaa tokko irratti waa isinitti himuu dhufe. Innis maalidha? Namoota akkamii yookaan immoo HIV/AIDSin namoota akkamiiti kan inni hin qabne kan jedhu irratti egaa akkuma beekamu vaayirasiin HIV/AIDS jedhamu kun vaayirasii daddarbaadha. Namarraa namatti karaa tuttuqaa dhiigaatiin kan daddarbu yeroo ta'u, haa ta'uti garuu immoo namoota muraasa irratti dhukkubni kun namoota muraasa qabuu hin danda'u. Akkasumas immoo namoonni sun dhukkuballee daddabarsanii mallattoolee agarsiisanii hin qabaman illeedha. Kanaaf namoonni sun namoota akkamiiti kan jedhu isinitti muufan dhufe. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaa. Warri immoo YouTube keenya haaraa taatan mallattoo diimtuu subscribe jettu sanitti bu'aa ta'u miseensa chaanaalii keenyaa taasisanii jechuun barbaada. Egaa hordoftoota keenya kallattumaan gara garee nama dhukkuba kanaan qabamuu hin dandeenye kanatti darbuudhaan dura overview waa'ee HIV/AIDSitiin wal qabatee waan gabaabaa isinii jechuun barbaada. Innis maalidha? Vaayirasiin HIV jedhamu kun yeroo jalqabaatiif nama keessatti kan riippoortii ta'e bara 1981 biyya USA'tti HIV fi AIDSin garaagarummaa isaallee tarii namni yoo hin beekne HIV'n vaayirasii AIDS fiduudha. Dhukkubichi AIDS isa jedhamu yoo ta'u, HIV'n immoo vaayirasii dhukkuba kana fiduudha jechuudha. Kanaaf aga Mee 2021tti addunyaa irratti nama naannoo miiliyoona 38tti dhukkuba kana wajjin jiraata jechuudha. Akka Itoophiyaatti illee nama naannoo 600 oliitti vaayirasii kana wajjin jiraata jechuudha. Haga Mee 2000 yookaan caamsaa 2021tti. So kana amma yoo jenne namoota akkamiititu egaa hordoftoota keenya namoonni akka amma jennee kun yookaan namoonni immoo dhukkuba kanaaf saaxilamanii vaayirasii kanatti saaxilamanii garuu immoo vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessa galuu hin dandeenye yookaan immoo dhukkuba kanaan qabamuu hin dandeenye HIV resistant person jedhamu. HIV resistant person jedhamu namoonni kun. Egaa namoonni kun namoota akkamiiti yoo jenne egaa akkuma beekamu vaayirasiin HIV seelii dhiigaa adiiti kan inni damage godhu. Seelii dhiigaa adii yookaan immoo CD4 cell countidha kan inni damage godhu. Namoonni kun garuu namoonni HIV resistant ta'an kun CD4 cell count isaaniitirraa receptorii CCR5 yookaan immoo chemical receptor type 5 kan jedhaman fuula isaaniitirraa yookaan immoo dhaaba isaaniitirraa hin qabanii saniif vaayirasiin kun ittiin qabatu jechuudha. Kana yoo jennu assume kun CD4 cellidha. CD4 cell yookaan immoo seelii dhiiga adii kan vaayirasiin sun itti qabachuudhaaf fayyadamu jechuudha. Achirraa receptoroota adda addaatu jira. Seelii kamirra akkuma jiru seelii CD4 cell jedhamu kanarras receptoroota adda addaa jira. Achi keessaa receptoriin tokko CCR5 kan jedhamudha. Receptoriin kun receptorii naachuraalii seelii dhiigaa yookaan CD4 cell count irra jiru. Warri receptorii kana qabu vaayirasiin kallattumaan receptorii kanatti qabatee gara qaama nama sanii keessa faca'a jechuudha. So warri vaayirasii HIV/AIDS kanaan qabamuu hin dandeenye warra receptorii kana hin qabne jechuudha. Naachuraalii sababa jiin muteeshiniitiin yookaan sababa jiiniin receptorii kanaa achi keessaa dileet ta'ee receptorii kana hin qaban. So yoo receptorii kana hin qabaatin bakka vaayirasiin kun CD4 cellii keessaa bakka itti qabatu waan hin qabneef dhiiga nama saniitti illee yoo bakan haalli inni itti vaayiremiyaa yookaan immoo dhiigni vaayirasii sun dhiiga keessa faca'ee nama san dhukkuba AIDS kanaaf saaxilu hin jiru jechuudha. Akkasumas namoonni akkanaa hin daddabarsan. Dhukkubicha hin daddabarsanii ofii isaaniitiifis hin qabamanii jechuudha. Insidentiin akkanaa jalqaba bara 1994 namichi Stevenson Crohns jedhamu irratti mul'ate. Bara 1994 Gregorian kalendaridha.
biyya USA magaalaa New Yorkitti nama tokko irratti mul'ate. Ergasii darbee ni jira jechuudha. So incidentiin kun baay'ee komanii moti naannoo less than 10% dha. Wanta akka kanaa namoota parsantii 10 gadi irratti receptoriin kun waan hin jirreef dhukkuba kanaan namoonni akkanaa kun dhukkuba HIV/AIDStiin hin qabamanii jechuudha. So kanumaan isinitti himuu dhufe har'a hubannoodhuma akka ta'uu fi viidiyoo keenya jaallattan immoo like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa, kommentii nu barreessaa, fayyaa ta'aa.